ta'e wanni inni of gaafatu. Akkamittiin inni maqaa Oromoo jibbee maqaan hiikaa isaayyuu hin beekne baafadhee. Amma immoo Oromoon bara kana nama qaaneessa. Ijoollee isaanii maal jedhanii moggaasu beektu? Roobeera. Yoo Oromoo waa argate roobaa ta'a. Yoo Oromoon itti hammaatte immoo Rooberti ta'a. Opportunist jedha kun. Keeti. Amma kun maqaadhaa? Keeti jedhanii maqaa. Yoo Oromoo waa argate keetiin Oromoo ta'a. Yoo Oromootti hammaatte barriitti hammaatte keetiin afaan faranjii ta'a. Keeti. Kebeekiidha miti tokko immoo. Kebeekiin immoo yoo barrii hammaate kibaakii ta'a. Nan qaana al tokko Oromoo amma jiru kana nama qaanessa dhugaa rabbiidha. Of argu ayyaana kee wajjinin walitti si araarsuu yaadaa jira argitaa. Kan Oromoo si taasisu uumaadha, ayyaana, safuudha. Namni waan sadan kana hin beekne Oromoo ta'uu hin danda'u. Uumaa jechaan uumaa Rabbii si uume foon kee, lafee kee fi dhiiga kee amma arginu kanaadha. Ayyaanni kee immoo si'uma ijaan garuu mul'atu. Si'uma garuu. Amma namni baay'een gammachuu hoggaa jedhan amma na argaa jirtuun isin baay'eedhaa na argitu ani hunda keessan hin argu. Dhugaa isinitti himuudhaa fi ጓደኛን gammachuu ayyaanicha halkanis waliin haasofnaa waliin galluuyyuu walitti muggunnaa. Ayyaana keessanii wajjin quba wal qabdu. Gaallaa jechuun namicha isa ayyaana isaarraa duguugamee mulqame jechuudha. Inni fa ayyaanni isaa walitti hin jiran jechuudha. Ayyaana keessan araarfadha. Ayyaanni kun gosa baay'ee qaba. Ayyaana abbaa. Amma ayyaana nama tokkoo dubbanneerra. Ayyaana nama tokkoo gaara jedhama. Warri tokkos ayyaana qaba. Ayyaanni warra sanaa miiloo. Ayyaanni miiloo jechuun minor lineage. Lineage tokko jechaan. Gosis walitti dhufee ayyaana qaba. Ayyaanni gosa sanaa ayyaana tokko walitti qaba. Gosa bira darbee gadaa. Gosi baay'een walitti dhufee yeroo gadaa tokko ijaarratu gadaan sun ayyaana qaba. Tokkoon isaatti gadaa 5tu jira qaban taraa walirkaa baallii fuudhu. Tokkoon isaanii ayyaana mataa isaanii qabu. So ayyaanni kuni at the individual level, at the family level, at the lineage level, at the clan level, and at the societal level. Amma gadaan 5, gadaan itu Humbanna, gadaan Raya Asebu, gadaan Macaa Tuulamaa, gadaan Sabboo Goonaa, gadaan Siikoo Mandootii fi gadaan itu Humbannaa 5 bakka tokkotti yeroo walitti dhufu immoo ayyaana qaba. Ayyaanni sun Oromummaadha. Amma namoonni baay'een Oromoon tokko ta'a. Oromoon tokko. Maaliif tokko ta'a? Rabbi tokko san taasisin. Maaliif tokko ta'a? Ayyaanni isaa tokko taanaan hin ga'u. Tokkoon keenyaayyuu buluudhaaf wixxifataadhuma oolla. Inni kaan sobaa oolaa, inni kaan hataa oolaa, inni kaan raata'ee ciisaa oolaa. Namniyyuu akka mataa isaatti waan ta'aa oolu qaba. Akkuma ayyaana isaatiitti. Maaliif hundi kun tokkoon ta'uu inni jedhani kun
soba propagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Mana tokko keessa ilmaan abbaa tokkootii fi ilmaan garaa tokko baateeyyuu tokko hin taanu. Fuulli keenyaayyuu tokko miti. The human species is the most diverse species in the world. Diverse baay'ee. Kanaaf oromummaatu tokko nu taasisa. Ayyaanni sun the collective. Maaliif wallaansoo qaba Oromoon? Ayyaana collective sana protect godhuudhaaf isa nurkaa gatan ayyaana oromummaa isa collective sana warra isa represent godhu ijaarrachuudhaaf. Collective representation. Ayyaana sana bakka isaatti deebisuudha wallaansoon Oromoo. Kana wallaansoon Oromoo. Ayyaana jechuun kana. Lammaffaa uumaa wanneedhani nan dhakana isa ayyaanicha baatu. Isa ayyaanicha baatu. Safuunoo tokkoon keessan gidduu amma mee ilaala boundary jira isin gidduu hin jiru. Boundary yoggaa jennu kan biyyaa duwwaa miti. Anaa fi Dr. Abbaba gidduu boundarytu jira. Namni aadaa qabu boundary kana akkamitti akka ce'an nama beeku jechaadha. Bakka waan biraan hin jiru. Laga ce'uu jechaan nama daakaa beekutu bishaan guute itti gama. Namni boundary ce'u, you know, crossing any boundary has got the rules that legitimate the crossing. Boundary tokko ce'uudhaaf seera qaba. Safuu qaba. Lafa kana kayama yooni nama kan duratti kabaluu na haafuuti afaanuman taane Dr. Abbabaatti yoon dubbadde kun sirgummaadha. Kun nama boundary safuu akkatti ce'an nama hin beekneedha. Obboleessa keef si gidduu boundary jira. Haadha keef si gidduu boundary jira. Guddaaf xinnaa gidduu boundary jira. Anything boundary ni waa hunduma gidduu jira. Namni akkinni itti boundary tokko iddoo tokkotti ce'u safuudhaani yoo seera isaa beekeedha. Amma uummanni Oromoo seenaa isaa beeka. Erga gatuudhaaf yaalanis seenaan sun hin banne. Utuu Oromoon seenaa isaa beeku seenaa koo anatu himata moo abbaa baahireetu naa hima? Alaqaa taayyeetu naa hima moo jaarsa Oromootu hiba seenaa Oromoo? Takkaan moo gaafatanii warri waa'ee Oromoo xaafu kun hundumti isaa maaliif biyyattiitu sobarratti ijaarame. Sobarratti ijaarame. Silixaanee hin qabne qabna jennee himanna. Amma sila ijoollee tokko wajjin teenyee haasa'aa turre gisee tokko jedhanii iyyanii lakkoobsa afaan Amaaraatiin katabamu kana argitan miti? Anduleet soos taratti seedhan argitan miti? Afaan Amaaraa lakkoobsa afaan Amaaraa beektu? Beektu? Hundumti isaa fidela Girikiiti. Hundumti isaa fidela Girikiiti. Maali uummanni qaanii hin beekne kun? Hundumti isaa without exception. Inna inni kun maa inni the colonizing structure jedhama. Wanni kun
wanni sobaan soba dhugaa fakkeessanii nama barsiisan kun waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Falfala jedhama. Amma waa'ee ayyaana kan nama tokkoo dubbanneerraa, ayyaana kan warra tokkoo dubbanneerraa, ayyaana kan miiloo tokkoo dubbanneerraa, ayyaana kan gosaa dubbanneerraa, ayyaana kan gadaa dubbanneerraa. Ayyaanni inni dhumaa lafti Oromoon itti wal gahu gumii gaayoo jedhama. Ayyaanni gumii gaayoo Finfinnee kanarra ture 2000 years ago. Amma namni baay'een evidensii maalii qaba akkas dubbata namichi kun jedhu. Evidensiin qaba. There is archaeological evidence, there is linguistic evidence. Amma walgayiidhaan maal jedha Agaaw walgayiidhaan paarlaamaa walgayiidhaan maal jedha? Shangoo jedha. Amma namni baay'een afaan Amaarinyaa saya Shangoo. Shangoon afaan Amaarinyaa miti afaan Agaaw. Oromoon maal jedha? Agaaw Shangoo jedha. Oromoon immoo shanan gaayoo jedha. Shangooniif shanan gaayoo waliin fakkaatu? Ruutii isaaniitu kushitiidha. Afaanni kun kanaaf wal fakkaata. Horn of Africa kana keessa, as a matter of fact, almost 90% Cushitic speakers in one way or another. Seenaa isaanii garuu Itoophiyaa taarikii keessatti hin argitan. Indaa'u macaafa qulqulluu keessatti immoo Kuush kan jedhan kun maqaansaa Ham jedhama. Kaam. Inna abbaasaatu abaare. Nohitu abaare. Isaanin hin abaaru Nohi. Nohi namni jedhamu immoo ture. Is that a proof? Namni Nohi jedhamuu fi bishaan badiisaa biyya lafaa balleesse jiraachuu isaa scientifically namni pruuvii godhe jira. Seenaan biyya kanaa soba irratti ijaarame. Kanaaf biyya kanatti rakkoo guddaa kan fidaa jiru tokko argaa dhageettiidha. Argaa dhageettii baay'ee qabaachuun argaa dhageettii Walaayittaa, argaa dhageettii Oromoo, argaa dhageettii Kambaataa, argaa dhageettii Haadiyyaa, kan Buumee, kan Mursii, kan Booradoorii, kan Galab, kan Argobbaa. Hunduma isaayyuu beekuun it enriches you. Biyya tokko hin duroomsa malee ni yoomsu. Lakki isuma tokkoon kana Yesuus isa kana eebbise inni kaan hundumtuu soba yoo dhugaa ta'eyyuu. Inni kun araadummaa jedhama. Araadummaa jechuun duuriyyummaa jechuudha. Qaxaafii ta'uu jechuudha. Biyya ijaaruu barbaanna yoo ta'e biyyi kan ijaaramu dhugaarratti. Dhugaan kan eenyu ta'edha Oromoon? Dhugaan kan Waaqaa ta'edha. Kanaafi yeroo baay'ee itti deddeebisee kanan himu lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. By the way, hamma Oromummaan deebitutti biyyi kun nagaan argatu kana quba qabaadhaa. Biyya kanaaf kan nagaa fidu gaafa Oromummaan deebi'edha. Utuu Oromooni nagaan argatin biyyi nagaa argata jedhee warri yaadu gowwaadha. Akka bootii keenyaa duriitti qaxqixan inni duri bar duri inni duri namni beeku waan akkanayyuu naasa'u namni beekuma qabu waa'ee abbaa isaatii isa malee akka waan namni abbaan qabne haasa'uun kuni safuudha beektaa. Warri kun
Haramuudha kan jennuu fi safuudhaan qaban. Araadaan safuun beeku. Safuun beeku. Amma waan ayyaanaa kana argitanii tugaa akka inni nama tokkorraa ka'ee warra tokko ta'ee warra darbee miiloo ta'ee miiloorra darbee gosa ta'ee gosarra darbee gadaa ta'ee gadaarra darbee tokkummaa Oromoo lafatti xumuramu gumii gaayoo ta'ee achitti Oromummaa jedhamu sun isin galuu qaba. Biyya kan ijaaru yaada. Oromoon gadaa yaadaan ijaare. Yaadaan. Yaada dhugaatiin. Namatti maluudhaaf miti. Sobaaf miti. Hannaaf miti. Akka hundumaafuu ta'utti. Oromoon haammataadha. Dhaqanii dhagaa diimaa haammatan kaa. Maal haammata Oromoon? Waan haammatu hin qabu. Kan nama haammatu seera. Yoo haammatamuu barbaadde seeratu si haammata. Ati namichi seerri nan bulchu jedhu Oromootu na haammata. Oromummaatu na haammata jettee geeratte yoo ta'e soba sin haammatu. Hin dhowwinaa yoo akkana sin haammanne. Isini galeera amma Oromummaan eessatti akka inni guduunfame nama tokkorraa ka'ee warra tokko ta'ee miiloo ta'ee gosa ta'ee gosi gadaa uumee gadaan gumii gaayoo uumee gumii gaayoo jechaan lafatti gadaan shanan raayyaa Aseeb Macaatu lama Sabboogoon Ituu Humban Siikoo Mando shanan gadaa bakki inni itti wal argu shanan gaayoo jedhama. By the way, kanammoo there is a Chinese document. Warri China shanan gaayoo kana mispronounce godhanii shungaayaa jedhaniin malee katabameera waa'een shanan gaayoos. Alan Ingilizii jedhamu tokko Mombasa waggaa 32 nama taa'e. The origin of the Swahili people kan jedhu irratti macaafa isaa irratti waa'ee shungaayaa warra Swahili eessaa dhuftanii yeroo jedhanii gaafatanii shungaayaadhaa dhufne naan jedhanii jedhee caafa. Chaayinaan tokko waggaa 2500 dura katabame dokumentiin kun. Oromoon Jimmaa fi Gojaam dabdaabbee walitti caafaa turan 17th century keessa. Ethiopian Studies keessa dabdaabbee yeroo walitti caafan 48 abbaadiin kolektii godhee Ethiopian Studies jedhu. Historiansiin keenya akka Oromoon alfabeetiitiin kataban 17th century qabu isinitti manii beekuu? Dhagaa gaafadhaa. Maaliif nutti nimnee jedhaatti gaafadha. Ethiopian Studies 6 kiiloo jedhu warri 6 kiiloodhaa dhuftan garuu hin agarsiisan. Nama tokko nama kan taasisu seenaa qabaachuu isaati. Eenyummaa ofii qabaachuu kan mirkaneessu seenaa isaati. So waan amma dubbanne kana hundumaarraa ayyaana inni jedhu kuni yoo ayyaanni maal akka ta'e siniin galle ta'e uumaan ayyaanni uumaan safuun by the way article Journal of Oromo Studies irratti the Oromo World View kan jedhu irratti the interrelationship between the concepts of ayyaana uuma and safuu article jedhu jira barbaada dubbisaa. Maaliif waa hundumaa ammuma dubbannee fixuu hin dandeenyu. Egaa lammeessoo waa'ee
boundary waa'ee safuu beekuudhaafi namni tokko gaa laga ce'u dura marga kutee margaaf biyyootti irreeffata. That is the rule that legitimizes such a crossing. Yo hintala Dr. Sambato ilmi ko naafa fuudhu yoon itti argadhe fiiganii dhuma dhaqanii intala kee naa kenni hin jedhan. Seera qaba, safuu qaba. Soddaan silaayyuu sodaadha, safuudha. The rules that legitimate ammaga ilmi koo intala kee fuudhu jechaan I'm crossing your boundary. Waan si gaafachuudhaaf, waan sana si gaafachuudhaaf garuu aadaa ittiin adeemantu jira. Namni aadaa sana hin beekne safuu hin beeku. Namni safuu hin beekne nama miti. Saawwa wayya, saawwiyyuu safuu qaba. By the way, fardi akka inni haadhan ariine beektu? Fardi haadha hin lagata, obboleettii hin lagata. Do you know this? Oromoon kanaafitu fardaaf kabaja guddaa qaba. Na safuu warri hin qabne hin bilisoomu. Seenaan Oromootiif የኢትዮጵያ ታሪክ wanni jedhan kun problemi guddaa ta'eera Horn of Afrikaatti. Itoophiyaan seenaa sobaa odeessiti, Oromoon hin fudhadhu jedha. Yeroo arbi lama ariisaatti seenu margatu qacaabu. Nagaa dhabuun amma argitan kuni seenaa sobaatu dhale. Oromoon asi biyyan qabu, Madagaskarii dhufe. Atila Indian Ocean immoo maaliin ceenesa markabarra keenya saawwa keenyas. Na jarri kuni waan haasa'u warra hin beeknedha. Waan baay'ee jechuutu danda'ama. Garuu waa hundumaayyuu hammuma tokko caafii nama qabsiisu malee qabanii afaan nama hin kaa'an. Isa hafe isumti barbaadaatti guuttadha. Oromummaa jechuun konseptii sadii: ayyaana, uumaa, safuu. Oromoo baadiyyaa keessa yoo gaafattan nuyi uumaatti bullaa jedha. Ayyaanniif uumaaniif safuun akkamitti interrelationshipiin isaanii maal fakkaataa isa jedhu yoo beektanii, ayyaanni immoo individual ayyaanaadhaa ka'ee hamma neeshinii Oromootti maqaa akka inni qabu eega beektanii, aadaan Oromoo, gadaan Oromoo, tarrabbaa dhukkisuun Oromoo, dhawaa dhibaayyuun Oromoo, soqaa safaqisaa, gadaaniif aadaansaa maal akka ta'e beektaniittu, eenyummaa Oromoo beektaniittu jechaadha. Oromoon kan wallaansoo qabuu fi Oromummaadhaaf collective agency jedha faranjiin. Leevalii Oromummaa gubbaa shanan gaayoo irratti gaafa wal ga'ee collective representation, collective agency sun maqaan isaa Oromummaadha. Kana quba qabaadhaa jechuudha. Thank you. Baay'ee galatoomaa hayyuu keenya Dr. Gammachuu Magarsaa yaadrimee Oromummaa jedhuuf saba Oromoo jedhu irratti yaada bal'aa nuu kaasanii jiru. Yaadichis immoo heddummachuurraa kan ka'e dubbatamee waltajjii tokko irratti waan xumuramu akka hin taanes nuu yaadachiisanii jiru. Kanaaf dhalooti amma jirtan kun keessumaayyuu ola deemaan beektoti
jirru kun ofii keenya dubbifnee hubachuudhaan of akka ijaarrus dhaamsanuu dhaamanii jiru. Gaaffii isaan irra deebisanii kaasan kitaabolee kana dubbiftaniitu jedhu nuti immoo deebiin keenya calluma jechaa turre. Egaa hawaasni kun dubbisuudhaan abbootii isaa harmootii isaa irraatii qorachuudhaan waa'ee oromummaa isa sirrii jecha oromummaa jedhu maal akka ta'e yaadrimeen sun maalirraa maddee gara kamitti nu oofaa isa jedhu nu agarsiisanii jiru waan ta'eef dhaamsa isaanii yaallootti hin fuudhannu. Isaan immoo rabbii umurii isaanii nuuf dabaluu nuuf jiraataniidha. Mareetti kan deebinu gadi baanee shaayee buna dhugneeti waan ta'eef otoo gadi hin bahin garuu Yuunivarsiitiin Rift Vaalii namoota 10 badhaasuu barbaada. Kitaaba Dr. Gammachuuf haadhi warraa isaanii barreessan Sacred Knowledge Traditions of the Oromo of the Horn of Africa kan jedhu kitaabi kun kitaaba baay'ee fundamental ta'edha. Yaada addaa kaasaa chaapteroota garaagaraa qaba. Namooti keessummooti keenya dhuftan kun hundi keessaniif utuu laannee nutti tolaa. Isin qofa miti Oromoo addunyaa kanarra faca'ee jiru utuu argatee dubbisee nutti tolaa. Warri kaan bifa adda addaatiin argatanii jiru. Keessummoota keenya har'a galma kana keessatti waamne keessaa nama 10 qofaa badhaasuudhaaf carraa tokko isin ilaannaa. Carraa kana ani gaaffiin asirraa waltajjii irraa dhiyeessaa. Mana keessaa abbaan gaaffii kana deebistan hin badhaafamtu. Kanaafuu namni kana nu to'atu egaa biyya kan balleesse soba waan ta'eef hin sobnu. Namuma gaaffii sirrii deebise duwwaa badhaafna waan ta'eef namni isa kana to'atu mana keessaa ibsaan biiziidha. Hojii irratti miti isin ati waraabaa jirta. Hin to'atta. Kanaafuu ani gaaffii dhiyeessaa. Nama carraa ani kenneefi gaaffii kun deebisee kitaaba kana naa badhaastu jechuudha. Gaaffiin kun jalqabaa akka amma waltajjii irraa Dr. Gammachuun ibsanitti Oromummaa jechuun maali? Dafanii deebisuudha. Elaa gurbaasitu kaasee harka. Elaa isitu kaayayyee. Dhabdeetta safuu uumaa fi aadaa jedhee dhaabi. Okay. Eenyuti? Illaa mucaa isaa afroo bukkee kana kan jirtu ati. Ati. Isaan maal fa'i? Ayyaana uumaa fi safuu badhaasameera. Ati aadaa jette kanaaf dhabde yaalii kee immoo hin ajaa'ibsiifannaa. Lammaffaa gaaffii lammaffaan odaa shanan Oromoo kan nu himu eenyu? Gurbaa sadhumaa sana sadhuma ayyee odaa bisil odaa nabee daddafikaa. Yeroo bakka gubatti ati ishee mucaa durbaa bira kan jirtu ati mucaa shamarran bira kan jirtu shamarran hin beektuuti immoo argateera approve godhaniiru badhaafamtaniitu. Yuunivarsiitii kamirraa dhufteeti? Afur yaame? Okay, afur yaame taanaan shan waamee jiran eechi. Yuunivarsiitii kamirraa dhufteeti? Rift Vaalii ati yoo inni sila badhaafame eenyu ture? Ati eessarraa dhufte? Yuunivarsiitii Finfinneerraa dhufee kanaaf dhabdeetu akka Addis Ababaa kana deebifachuu qabna turre. Gaaffii sadaffaan bokkuun mallattoo maaliiti? Abbaa bokkuu? Maal jettan hin dhageenye? Sanyii saala dhiiraati sirriyaa Dr. Bokkuun mallattoo maaliitiin sanyii saala dhiiraati. Kijiba uffata keenya nu baasi. Okay. Micaanii mastaawaa maanaam manatsarii kaawwattu. Mallattoo aangootiidha. Dr. Gammachuu dafaa approve godha. Hin ta'aa jiraniiru one of them jedheera eessarraa dhufteeti? Yuunivarsiitii Finfinneerraa dhufee badhaafamteeti atis. Okay. Gaaffii afraffaan kallachi maal ibsa? Kallachi
Kallach warri mana keessaa dura isin abbaa gadaa ibsaa jedhanii hin arganne jaarsaa inni gidduuti harka kaaste kunila aangoo ibsaa jedhee hin ta'u jedhanii dooktartu mamalti abbaa firoo dhumarra jirtu hangafummaa miti warri Rift Valley hojjetaa taatan harka keessan naan kaasina dhiifama wajjin eeyyee ati eeyyee kallachi diimaa warra ayyaantu jedhe argateera naa jedhana badhaasa eessarraa dhuftani Bishooftu Rift Valley dha Bishooftu magaalaadhuma okay garaagarummaa abbaa gadaaf qaalluu nu ibsa tole ati eeyye abbaan gadaa hooggansaa inni sun immoo walitti dhufeenya uumaa fi namaati achuma daaddifte malee ittiin buuneedhaan abbaa mana hin gaaffiin kan iskaamaan adeebiiti garaagarummaa abbaa gadaaf qaalluu nu ibsaadha qaalluun ni muudamaa jechuudha okay gaaffiin biraa karra shanan gara Finfinneetti nu seensisan daddafaa dubbadha warri Rift Valley harkan kaasina isin ayyee karra qarte kitaabni Dr. Gammachuun barreessan inni kun maa inni maqaan isaa warri harkaa qabda hin dubbatina maqaan kitaaba kanaa maali eeshi toleeti achuma de sirbitee jedhe okay maqaan kaampaasii nuti keessa jirru kun maal jedhama warra keessummaa qofaan gaafadha keessummaa qofa warra Rift Valley akka harkan kaafne warra OBS harkan kaasina keessummaa warra fi Yuunivarsiitii Finfinneerraa dhuftan qofa abbaa square shamsii qaba ati garuu eessaa dhufte okay tole kaampaasii gadaa jedhama naa badhaasa waa malee miti kan isin gaafannu Yuunivarsiitii Rift Valley wanti inni hojjete hundumtisaa Oromoo jala deema kaampaasiitti barsiifnu hojiin keenya dhimma Oromoo wajjin walitti hidhata jechuudhaaf malee akkasumaan miti maqaan galma keessa jirtanii kun maal jedhama abbaa firoo abbaa reeda qabdu kan reeda qabdu eeyyee abbaa duulaa hidhee dhabeera ati tokkummaa galma tokkummaa jedhama naa badhaasi ishee dhumaa magaalaan Shaggar yoom hundoofte afroo micaa soo obsaa fakkaatu kana ati bara 12 bara 2023 jedhe doktor gara Shaggar kan jirtu yoom hundoofteedha bara isaa qofan turree gaa guyyaa isaa dagachuu dandeessaa kanaafuu badhaafamu warri property jirtu galatooma warri property obbo Ifabaas yookiin obbo Girmaan jirtu
Yaa girma naa kottu. Gaaffiif deebiif maree yaada dhiyaateerti buna boodatti deebinaa. Keessummooti kabajaa keenya mee keessuma jiru kitaaba kana amma tokko koppii amma tokko kennuu fi obbo Zinaabuudhaaf namoota lama achitti argaa keessummoota warra biirootiin dhuftan jechuudha biiroo bakka buutanii obbo Zannabee jedheera isaan kana lamaaniif ati sarara dhuftan addara akka kaaste gamtaa Oromiyaati isaaniif isaas nu ba'a maaloo dhifama wajjiniin dhagi kitaaba kurna tokko kanaaf warri keessummaachuun gamtaa Oromiyaa as nu kottu beeka caalaan ka'aan jenne isin achuma ta'a no isin achuma ta'a isaan lama isin irraa dhuftan insurance Itoophiyaa good sino dhaabbata dhuunfaati isin illee ol beennaa keessummaan biraa dhaabbata bakka buutanii dhuftan yoo jiraattan dhiifama harka keessanii naa agarsiisa ati eessa kush art okay ati yoo waldaamisa marame as bahi mee ati yaan dargaggeessa waan ta'eef atis kush artiin as bahi ati yoo harka dhuma irratti kan kaastan okay kottaa as kottaa ati isinis duukaa atoo eessa obboleessa ko sabbata maali anchiisa okay isinii eessarraa dhuftan isin waameen ture waggaa waldaa sabboonummaaf isinii baay'isnee laanna okay isinoo yuunivarsiitii Finfinnee ati keessummaa dhaare atoo dorgomtanii tochuu kooti keessummaa dhaa bargit warra dhaabbata bakka bu'anii dhufan jechuu kooti abbaan uffata diimaa uffattu mana kutaabaa ayyuu ilu okay eeshi asnaabaa asnis warri namma si waame asnaabaa abbaa mana tsarii sila hin dhabde mati argatteetta ay dhaabbataan communicate nu haa godhu okay warri namma waame asnaabaati warri kaan dhannee shaayii buna dhugna kun asumatti shaayii bunni keenya daqiiqaa 20 booda walitti deebinee mariidhaan gabbifannee adda baanaa galatooma. Tole namooti gaaffii qabdan carraan isiniif kennaa jalqaba gaaffiidha moo yaadaan dabarsinu moo gaaffii mataa seennu yaada dhiifne gaaffii hooya miti kanaafuu carraan isiniif kennaa harka mirgaarraa lakkoofsa qabattu lakkoofsan isinii kenna gaaffii warri qabaattan gaaffii tokko ati lakkoofsa kee tokko isa dugda duuba jirtu lama ati sadii micaan shamizii afur ati shan ja'a torba saddeet sagal kudhan gaaffii kudhan asii fudhadheera achi booda immoo warri mana keessaas immoo yeroo jalaa tashaammoo hin ta'u jechuun warri Rift Valley maaliif nama keessummootaaf carraa laadde jedheetan tokko lama sadii afur shan ja'a kenne mestii see tokko dhifama tokko lakkoofsa lama sadii isin afur shan ja'a torba lakkoofsa keessan qabadhaa yeroo dooktar dhufan gaaffii fudhachuutti ceena. Onlaayinii namni bakka adda addaa jiraatanii gaaffii yookiin yaada dabalataa qaban karaa onlaayinii gaaffii isaanii barreessuu danda'u gaaffii isaanii immoo asnaa dabarsanii itti adeemnaa jechuudha. Waraabamaa jiru. Lakkoofsa tokko namni fudhate Dooktar Gammachuun dhufaa waan ta'eef gaaffii keessan gaaffii 17tu jira.
Summarize gootanii cuftu. Hunduu dubbatu dhumaaf. Haa ta'u tole I think live stream gochaa jirtu natti fakkaata. Namooti live irratti gaaffii qabaatanii jiratan mallattoon alaattu kan isaanis gidduu seensifnee entertain gochuu qabna waan ta'eef. Kanaaf lakkoofsa tokko orri galma keessaa fudhattan gaaffii keessaniif daqiiqaa ama tokko duwwaan isinii kenna daraa yaadan ibsina gaaffii duwwaa coin godha. Lakkoofsi tokko gaaffii keessaniif daqiiqaa tokko qofa isinii eeyyamna kallattii gaaffii magaafattu malee gaaffii keessa irratti ibsa dabalataan kennina. Tole. Gaaffii lakkoofsa tokko. Maayikii itti nuu kennaa. Maayik. Ati tuuf hin dhaga'ama. Boci kubie jara kalau berfala isi perusahaan boci kubie awal dan kadang akan turun yo akan mari dalamnya akan dalamnya di fanya demi satu akan turun itu jalan sama. Oke, lakukan nama apa? Jalan berarti anda pun tidak ada naga. Oke, otoriti sekarang Pakistan sudah menjual biol di Eropa, biol Afrika otoriti kawasan itu antropologis ini ada banyak tradisi, identitas kami, religius kami korang, Islam kontrol juga. Biar kayaknya kesempatnya orang mereka kan sudah semua kan kota. Because now Gaaffii qofa ibsan kennu. Isa kan Dr. Gamal kun akkamitti ilaalaa kan nurratti godhamee akkuma uummanni koloniyaalistoota godhatan immoo koloniyaalizimii teessii kan deeggaramu immoo akkamitti wanti koloniyaalizimii kanaan adda taasisu እና ኔሽን ቢልዲንግ sadii keessa tokko ኔሽን ቢልዲንግ ፕሌስ jedhamu jira tokko expansion illee jira tokko koloniyaalizimii illee jira kan mootonni duraanii saawuzan Itoophiyaa warroota dabalatee guddaatan isaan kana nuti kilaasii keessa yoo baran kan nurratti godhamu koloniyaalizimii because identity keenya laandii Ibsuutti kaatee nama nagaa sakkatti butu godhu. Okay, in Coin your question. colonialism ደግሞ ከም ጀቴ ይቅርታ lakkoofsa sadaffaa. Lakkoofsa sadaffaa abbaan fudhatan. Sorry, kadang-kadang kami berkompar bekumsi ada je dah, bekumsi Oromo ada je dah pun mali yeroo maharallee beekumsi Oromoo beekumsa aadaa jedhama. Tokko maaliidhaaf kan ammayyaa ta'uu dadhabe beekumsi Oromoo moo bara ammayyaa kana madaaluu hin danda'u beekumsi Oromoo. Tokko inni lammataa beekumsi warra keenyaa kun kaleessaa sammuu sanaan beekumsa isaaniitiin qabina sanaan sirna gadaa ijaaran. Sirni sun yookiin beekumsi gaafasii sun beekumsi warra keenyaa sun akkaataa kamiin kufuu danda'e maaltu kuffise moo addunyaa yeroo sanaa sirna yeroo sana jiru keessatti sarvaayiv gochuu dadhabe. Inni biraa oriijinii keenyatti deebinaa gaafa jennu akkamitti
Maalidha? Har'a Oromoon amantii garaagaraa hordofaa kan amantii hin qabne jedhu. Sabboonummaan Oromoo inni ammayyaa immoo akka amma Oromummaa itti goone kanatti ayyaana uumaa fi safuu irratti osoo hin taane kiristaana, musliima, nuti tokko gargar hin baanu jedheeti warraaqsa gaafa Akiluu Abtawal jedhu Taaddasaa fa'ii arrabsisan. Taaddasaan yoo isaanii dhiisee ba'e affeerraa isaanii dhiisee ba'e sanarraa kaaseetiidha sabboonummaan Oromoo ammayyaa kun kan ga'e. Sabboonummaan Oromoo ammayyaa kun ayyaanummaa irratti yookiin immoo amantii Oromoo osoo hin taane eenyummaa seenaa fi gootota irrattidha kan yeroo jedhu. Kanaafuu akkaataa kamiin oriijinii keessatti gaafa jennu kana Oromoo dhufoo oriijinii isaa kanatti deebi'e akka amma Oromummaan ifa hin goone kanatti osoo deebi'e deebi'uus danda'a osoo deebi'es immoo addunyaa har'aa kana keessa sarvaayiv gochuu danda'a. Inni dhuma har'a yeroo kana kan uume amma yeroo kanatti sabboonummaa Oromoo isa amma jedhamu kana moo qabsoo amma Oromoo sadarkaa qabsoon Oromoo amma irra jiru kana kan uume sabboonummaa amma jedhamu kana moo kaarikulamii barnoota ammayyaa qeerroon amma jiru dhaloota keessattuu umurii 30-40 gadi jiran sabboonummaan nuti qabnu kana warri sana duraanii qabu even sammuu isaanii keessatti Oromiyaa fi Oromoo wanti jedhu kaartaan Oromiyaa jedhamu kun ni jiraata. Maaliif nuti kaartaa Oromiyaa kan baranne barataan cinaaksanii fi beekii jiru moyyaalee fi kamisee jiru kaarikulamii tokko waan barateef Oromiyaa sammuu isaa keessatti uumame kaarikulamii tokko waan barateef garuu barnootuma ammayyaa barate kun osoo jiraachuu baate Oromoon akkanaaf naashinaalizimiin Oromoo sadarkaa kanarratti guddachuu danda'a sadarkaa kana gahuu danda'a isa jedhudha guddaa galatoomaa. Kana booda gaaffii nan qabu gaaffii tokkodha. Lakkoofsa arfaffaa. Lakkoofsa arfaffaa eenyu fudhate? Okay, arfaffaan dagatamee shanaffaa? Okay. Gaaffii koo kitaaba aadaa fi diinii Oromiyaa kan maxxanse kan beektonni garaagaraa irratti hirmaatan keessatti uummanni Oromoo fi gosoonni kanneen biroo kaabarraa gara kibbaatti weerara Habashaadhaan dhiibamaa turanii jaarraa Jaffaa keessa kan isaan ofirraa deebisanidha malee Oromoon kibbarraa gara kaabaatti babal'atee daangaa namaa hin fudhanne yaada jiru qaba kitaabni sun. Kanarratti akka ragaatti kan isaan dhiyeessan kitaabota garaagaraadha. Kan hojii hojjetamee yaadicha hojii waan waliin galufanii akka kitaabonni ammayyaa baay'inaan barraa'aa jiranis afaan Ingiliffaatiin kuushonni kun biyyoota qalmaa magaala qalmaa magaala Nuubiyaa magaala Meero'ee hanga jaarraa arfaffaa dhaloota Kiristoosiin duraatti keessa jiraatanii bushaa turani even waggaa 100 biyya Gibsi jedhamtu bushaa turani jedha seenaan ammayyaa. Kanaafi isa kanatti maqaamti Itoophiyaa jedhuyyuu kan kuushotaati hanga jaarraa arfaffaa dhaloota Kiristoos duraatti. Yeroos mootummaan Abashaa Absiiniyaa jedhama ture yookaan mootummaa Abashaa jedhama ture. Garuu erga Minilik isteetota yookaan biyyoota garaagaraa turan kana weeraraan qabatee maqaa Itoophiyaa jedhamu kan kuushota durii biyya weerare kanarratti uwwisee seenaa jedhutu jira. Kana fudhattu moo fudhattansa jedhudha. Inni biraan anas dinqisiifachuu danda'u qabu maqaa safuu jedhu sana akkaataa isin ittiin diffaayin yookaan hiikatti kennitan baay'ee natti toleeraa isin galateeffachuun barbaada. Inni biraan immoo ayyaantummaa jedhu kun isicha psychic power yookaan immoo soul consciousness jedhu wajjii wal qabataa laata ilaalcha jedhu qaba yookaan immoo interior being of human being isa jedhu keessa namummaa namaa isa jedhu sana wajjii wal qabataa isa jedhu kana inni uumaa jettan immoo qaama keenyadha jettani inni flesh yookaan qaama keenya kana wajjii wal qabataa
safuun immoo soolii wajjii wal qabataaf soul spirit fileessa jedhu sana isarratti xinnoo natti ulfaateera sababni isaa xinnoo abstraaktii waan ta'eef jechuudha. Inni biraa immoo nu jala dheeressaa jirtu dhiifama gaaffii duwwaa tokko duwwaa sekendii 15 bichaa. nama biraas yaadachaa. Oromummaan ideoloojii of keessatti qabata dhiigaaf ideoloojii dhasicha Profeesar Asaffaa jedhan sanaa ishee irratti xinnoo naaf hin gallee ani isa yaadichi sirriidha jedhee waan yaaduuf jechuudha. Thank you. Lakkoofsa torbaffaa Oromummaan inni ani itti dabalu immoo seera eeguudha waan ta'eef seera eegne deeqa tokko keessatti gaaffii keenya gaafan. Galatooma ani waa'ee amantii irratti maqaa amantii waaqeffataa jiru kana irratti gaafachuu barbaada. Amantiin kitaabota tokko tokko keessatti amantiin Oromoo mandooyyuu fi hordoftoonni amantichaa immoo awaamaa jedhamu waan jiru wayii tokko kan Gujii Oromoo ndi Gujii Laandis immoo kitaaba obbo Jamjam Uddeessaa irraa waan akkanaa argeen ture. Inni kun isin biratti akkamii mandooyyuu jennamoo waaqeffataa jechuu dandeenya amantii Oromoon hordofu kanadha. Inni biraan kitaaba keessan kana chapter 4 natti fakkaata chapter 4 natti fakkaata waa'ee miitiyooloojii kaastaniiti jecha kana kallattiidhaan jecha bakka naa bu'uun dhabe akka waan jedhu wayii tokko keessanii namoonni biroon immoo ragamtaa jecha jedhu fayyadamu isin ragamtaa jecha jedhu kun isin hin quubsine moo jechuun barbaada. Kanuma gaaffiin koo galatooma. Lakkoofsa torbaffaa. Okay. Abbaa manatsarii kana. Galatooma. Gaaffii koo inni xiqqoo tuttuqqoo yaaleera moor kireedii gochuu barbaadeeni. Oromummaan aayidiyooloojii miti dhugaadha jettanii. Aayidiyooloojii yoo hin taane maal ta'uu danda'a? Aayidiyooloojii yoo hin taane maal ta'uu danda'a? Isa jedhu akka ifa nuu gootan barbaadeeni. Dhugaa jechuunis immoo aayidiyooloojii keessa hin jiru dhugaan suni. Akka itti waa tokko mainstream goonu miti ideoloojiin isa jedhu gaaffiin qabaa gabaabsee kan mala galatooma. Okay, lakkoofsa saddeettaffaa. Jiru saddeettaffaan jiru saglaffaa. Ayyee. Ora bulaa deebanaa oomishii tana waan akka dasaan qopheessitaniifi gargaafii hojja dabre maqaan Afrikaa armaan dura Liibanii yoo mammaa booneen okaayoo eebbifatu lafa Liiban hangaf waaqa boruun hangafaa jedhe. Egaa Afrikaan Liiban taate Oromiyaa inni jennuu fi Booroo walitti dhufe inni isaan maan ammaan guddoonni Bombaasa garbiiti Agraayyaa Aseeboo Booroo lafti tun Booroo jedhanii gar Boorana kanatti Oromiyaanis Booros tokkuma. Gaafiin lamaffaani ayyaanni yookaan ayyaantummaan Oromoo kan dhufuni ayyaan 27 kadhaloota namaatii fi ayyaan ammi jenna kanaan garaagarummaan isa maan moo ayyaanum 27 baatiif dukkan kee baatii 27 kee jiru kadhaloota kan. Inni sadaffaani kitaaba hedduu irratti ayyaan inni jedhu gara yookaan akka seexanaatti ibsuudha. Akkasumoo waan kitaaba uummata kana dogongorsuuf irratti hiikaman irratti akkas jedha. Fakkeenyaaf kitaaba direct Ingiliff irra hiikamirra kaloqodaa gara Oromiyaa baatiin qorametti ayyaanaa jedha. Ayyaan isaati nam qajeelaa, nam namaa na'u, nam dhalootaa na'u, nam uumamaa na'u. Kanaaf ayyaani sunii fi yookaan hiikkaan gam kana garaagarummaan isa kamidha. Gaafii afraffaa hin gabaabsa. Oromummaa yookaan Oromtitti inni kunini booran biraa takka nami jechuun fakkeenyaaf lafa fedhi jiraate lafa nama diikee jiraate yoo namni tokko waa'ee dheen booran dhageettu yoo sun gosa don ta'in akka namis jedhu bakka bu'uuti. Anaan akkamitti ilaaltan jedha Doktor Oraa Bulaa Deebana. Okay, nama isa xumuraa gara kanaati. Gaheera okay. Tokkoffaan addana.
Gaaffiin baay'achuun Oromoon gaaffii baay'ee qaba agarsiisa malee deebii har'a arganna miti hundasaaf. Garuu kun waan agarsiisu Oromoon gaaffii baay'ee qaba jechuudha. Ayyee. Galatooma dursa Dr. Gammachuu fuuldura dhaabadhee carraa argadhee haasawwan kootiif just akka nama jaannata seeneettan ilaalaa. Gara gaafii kan kootti gaafan seenu darbee yeroo tokko tokko namoonni afaan Oromootiin Oromiffa haasoftaa dubbattaa gaafa jedhamu dhageenya. Oromiffa waan jedhamu kanaan akka ilaalcha kan kootti akka Oromootti waan jedhamu kanatti hubadha. Akka Oromoo gaafa jennu immoo aadaa of keessaa qabaa, duudhaa, seenaa, wantoota jechuun wantoota Oromoo kanneen of keessaa qaba. Akka Oromoottidha Oromiffa gaafa jennu akka ilaalcha kan kootti. Malee afaan Oromoo duwwaadha miti. Hundeen Oromoo immoo afaanidha. Oromiffa gaafa jennu afaan duwwaadha bakka bu'aadha. Akka keessanitti akkamitti ilaaltu waan jedhamu sana kaasuun barbaadu. Inni lammaffaa waaqa kana jechuun amantiileen biroo just akka waan tangible ta'e wayiitti fudhatu. Samii gubbaa jira, iddoo teessuma isaa murtaa'e wayii jira jedhanii hubatu. Viidiyoolee keessan tokko irraa akkan argetti gaafa uumee walaabuu sana gaafa namni calqabaa bishaan walaabuu keessaa ba'u mil'uu waaqaatiin bakka lamatti ba'ee jedhama. Waaqni kun waan tangibiliidha wayiiti immoo something waan akkamii wayiiti akkamitti fudhachuu dandeenya waaqa waan jedhamu kan Oromoon akkamitti ilaala isa jedhu sanadha. Lammaffaa inni sadaffaan immoo waa'ee qaallooti. Hordoftoonni amantii waaqeffannaa tokko akka isaan irraa dhageenyutti qaalluu waan jedhamu kana Oromoon hin qabu akka jechuutti fudhatu. Ayyaantota waan jedhamu kana Oromoon hin qabu. Ayyaantotaa fi qaalluun kun kan nutti dhufe biyya Arabaatiif Israa'el irraa nutti dhufe akkasitti jedhu. Isinirraa immoo akka dhageenyetti immoo Oromoon hin qaba. Keessumaa baheeyyuu immoo urjii laakkaa Oromoon. Urjii lakkooftuu qaba. Eker dubbistuu qaba. Nama moora ilaalee wantoota fuulduratti dhufu himutu jira. Kunniin ayyaantotadha. Gaafa irreechaa gaafa malkaa bu'u qaalluu dursanii malkaan bu'an. Nuyi dhaloota ammaa kanatu fiigee malkaa bu'a malee dursee. Bakka kun ta'ee jirutti akkamitti isaan suni Oromoon qaalluun qabu ayyaantota hin qabu jechuu danda'anii maal irraa kaaniiti isaan suni moo dhugumadha waan jedhamu kanadha. Galatooma. Lakkoofsi lammaffaan. Tole. Galatooma. Gaaffii lama duwwaadha kan hin qabu. Gosa Oromoo fi Odaa Oromoo kan jedhu irrattidha. Himati warri Itoophiyaa himatan sobaa nama nammatu erga jenne himati nuti himannus hammataa ta'uu yookaan immoo hunduma inklusiif isa jedhamu ta'uu qaba jedhee waan yaaduufidha. Amma gosa Oromoo yeroo himanii yeroo dhageenyu yeroo baranne yeroo dubbisnu Raayyaa Zeeboo Maccaatu lama Ituu Humbanna Sikkoo Mandoo Sabboo Goonaa jedhamu. Gujiin garuu kontoomaa daarimu jedhee ofimaa isaan sana keessatti orrammaa tuqne keessatti hammatamaa natti hin fakkaatu. Lammata gosootuma Oromoo keessaa seenaa kitaabota hedduu waa'ee Oromoo himan irratti Garbaa fi Garriin akka Oromootti hammatamaniitu barreeffamu keessatti. Garbaaf Garriin Sabboo Goona keessa jiru moo sila jettan miiloo ta'anii hafani gosatti ol hin guddanne isa jedhudha gaaffiin koo. Lammata achumaan kan inni itti jabeessuu barbaadu kontoomaa daarimu warra cimdii ta'anii himaman shanan keessatti akka cimdii ja'affaatti maaf itti hin dabalamin gujiin jechaa kooti kontoomaa daarimachaan.
gara odaa Oromootti yeroo dhufu odaa 5 jedhanii barsiisu yeroo hundaa OBNs ta'e miidiyaaleen Oromoos ta'e namoonni odaan Oromoo 5 jedhame warri himaman garuu odaa nabee bultum roobaa bisil jedhee bulluq jedha. Odaani sanbee gurraa dubbadha. Odaan nabee dur kan maccaatu lamaa ture. Gosi maccaa gaafa asii dhiisee babal'atu odaa bisil uummate shawaa lixaatti. Odaa bisil irraa maccumti babal'atee immoo odaa bulluq horrootti uumame. Odaan bulluq yeroo horrootti uumamu ikwivalentilii kan si buusa yoommoo odaa kaarraa kan jedhamu naannoo ammaa irraa naangoo jedhamu kanatti jira. Kanaafuu odaan bulluq ol siqee odaa 5 keessa galee warri nuyi sila raayyaa zeeboo jennu odaan isaanii eessaa? Akkamittiin odaan bulluqe odaa warra guguddaatti lakkaa'amee 5 odaa qofa jennee dhaloota barsiifna. Warri kun qofti maaliif filataman? Gara Lubbaa Booraa Jimmatti yeroo deemnu odaa mataa isaanii qabu. Machuma keessaa isaanumtu. Kanaaf barsiisu kun barsiisa silaa baay'een isaa sobaa jettan wajjin kan keenyas dhugaa dhalootaa akka ta'uuf dhalooti dhugaa jedhee amanee akka fudhatuu fi odaa gosa Oromoo ta'ee kan odaa hin qabne hin jiru waan ta'eef warra odaa xixinnoo ta'ee gaafa gosi babal'achaa deemu naannootti uumame kana akka odaa guddaatti ol fuudhamee 5 odaa Oromoo kana qofa jedhamee himamuun sirriidhaa oosa jedhudha gaaffiin koo. Galatooma. Galatooma nama sadaffaa. Online gaafiin. Galatooma. Egaa akkuma Dooktar jedhanitti ayyaanni Oromoo tokko haa ta'u, Waaqayyo tokkummaadhaan nu haa jiraachisu, diina hamaa nurraa haa qabu. Gaaffiin kiyyaan duraa waltajjii kana warra qopheesseef akka aadaa safuu fi uumaa keenyatti waltajjiin maaliif eebban hin banamne kan jedhu. Gaaffiin lammaffaa diinummaan hagammaatti nutti cimaa jiru diinummaan Oromummaa, Oromoo Amaarummaa fi Oromoo Itoophiyummaa kana kan akkamitti walitti madaallee furuu dandeenya kan jedhu. Gaaffiin sadaffaa dhalataan ammaa yookaan immoo dhaloonni qubee qeerrosaa jennu beekasaa jennu kitaaba dubbisuun dhaabbachaa jira. Kanaafuu of barachuuf kitaaba dubbisuun barbaachisaa waan ta'eef feesbuukidhaan ijjis badeera. Kitaaba dubbisaa yaa'an Dooktar barnoota fi qormaata kana kan akkamitti barataa uumuuf kan barreeffame akka dubbifamuu fi maal barsiisuu qabna kan jedhu qaba. Sadaffaa Itoophiyummaaf Oromummaa lolaammoo dubbiidhammoo waltajjiidhammoo aadaa fi safuu uumaa Oromootiin walitti araarsinamoo qabsuma qabnu kanaan itti cimuu qabna. Uleedhammoo shimalaadhammoo kilaashidhammoo jechuu dun ta'ini beektonni keenya hamma itti qoratanii itti dadhaban kana yoom bakkaan geenya? Yoom bilisummaa isa dhumaa san bakkaan geenya? Galatooma. Eshi galatooma. Gaaffiin ani qabu gaaffii muraasadha. Jalqaba irratti ayyaanaa fi ayyaantummaa waan jedhudha kana yaada jechuudha. Fakkeenyaa fi ayyaantummaa yeroo jennu fakkeenya sirna qaalluu keessatti Oromoon durii jechuudha. Gara baadiyyaa yoo deemne wanta waaqeffannaa jedhu hin beekan jechuudha. Fakkeenyaa fi waaqeffannaa wanti jedhamu hin jiru. Akka afaan barnootaan itti fakkaate akka yaadutti. Kanaafuu qaalluu yookiin immoo ayyaana abbaa kiyyaatti hin bulaa jedhu. Kanaaf fakkeenyaa fi sirna gadaa barsiisaa jiru amma sirna kana keessatti jechuudha. Bara kana keessa sirna gadaa barsiisaa jiru. Yeroo sirna gadaa barsiisan kana waa'ee ayyaantummaa hin ibsanii fi yookiin immoo nama beekuuf namni beeku barattoota sana hin barsiisu yoo ta'e
akkamitti sirna gadaa sana fakkeenyaaf abbaa gadaa tokko muuduudhaa fi yookiin qumbii nyaachisuudhaa fi ayyaantuu murteessaadha. Namni kana hin beeku yoo ta'e akkamitti waa'ee gadaa sana baruu danda'a. Kana jechuun surree paantii malee irra hidhachuu hin ta'u jedhee yaada. Kan biraa immoo waa'ee ayyaana irratti ayyaanni dhuunfaarraa ka'eeti haga miigaayii yookiin immoo walitti qabaa sana deemaa achirratti wanti sanaan taane yoo jiraate warra miiloo warra waan akkasii jira. As keessa balballi hin jiru kan jedhudha. Galatoomaan jedha. Eshi galatoomaan jedha. Duraan dursa carraa kan argadhee Dr. Gammachuudhaan gaaffii kana gaafachuuf baay'ee gammadaa umurii nu dheeradhaan jedha. Gaaffii koo ni jalqaba. Akka Oromummaan egaa eenyummaadha jenneerra. Eenyummaan immoo ayyaana uumaa fi safuu qabaachuudha jenneerra. Isaan kana sadan qabaachuu qabaa jenneerra. Garuu yeroo tokko tokko barreeffamoota tokko tokko irratti yeroo arginu eenyummaan yookaan identity is all about self expression of ibsuudha. Ani Oromoodha yoo jedhe namni tokko Adiis haa ta'u, Tigrees haa ta'u, Amaaraas haa ta'u kan baataasi ani Oromoodha jedhee yoo of ibse Oromoodha jedhanii kanaasaan jiru. Asirratti waan dabaluu barbaadu namni tokko saba biraas haa ta'u faranjiis ta'ee ani Oromoodha jedhee ayyaana uumaa fi safuu kana hundumaa yoo guuttate Oromoo ta'uu danda'a kan jedhu gaaffii koo ni jalqaba. Inni lammaffaan immoo inni dhiigaan Oromoodha jedhu namoonni. Inni dhiigaan Oromoodha, haati isaa Oromoodha, abbaan isaa Oromoodha yookaan immoo lamaan isaaniiyyuu Oromoodha jedhu. Mucaan isaanii garuu ilaalcha Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, eenyummaa Oromooyyuu dhaga'uu dhiisuu ni mala. Yookaan isaanumti mayyuu waa'ima Oromoo jedhamu kana dhaga'uu ni malu. Asirratti egaa dhiigaan Oromoodha jedhamu bileedlaayinii isaanii garuu ayyaana uumaa fi safuu kana immoo hin qaban. Ayyaana uumaa safuu kana hin qaban. Oromoodha garuu dhiigaan Oromoo jedhamu. Jara kana Oromummaa isaanii irraa mulqinamoo Oromoodha jennamoo akkamii kan jedhu gaaffii lammaffaan. Gaaffii sadaffaan immoo Oromummaanii aadaa safuu fi uumaa kana walitti yoo qabaatedha jenneerra. Are they cumulative with the requirement? Ulaagaa cumulative walitti hidhamedha moo fakkeenyaaf nam tokko ayyaanaa fi safuu qabaatee ayyaanaaf uumaa qabaatee safuu yoo dhabe keessaa sadan isaanii keessaa tokko yoo dhabe lama yoo qabaate Oromummaa qaba jechuu dandeenya moo requirement cumulative requirement kan jedhudha. Galatooma. Nama tokkodha. Isa abbaa shamizii Doktor baay'ee galatooma. Yeroo baay'ee Oromummaa bilisummaa guutuu bilisummaa Oromoo barbaadu jechuu fi Oromummaatti guutummaatti deebi'uu qabaa jettan. Isa kana akka mataa kootti itti amanaa nan fudhadha. Garuu immoo another factors fakkeenyaaf akkan globalization external force warri ta'an karaa garbiraa ammoo globalization wanti deddeemaa jiru kun haga dhaloonni kun guutummaa guutuutti beekutti yeroo nuu kenna. Isa kana irratti summaa recommend godhu. Taayimii hagamii qabaachuu danda'a. Dhaloonni kun akka hin durfamneef jechuudha.
waan takka illuminaatii waan garaagaraa waan jiruuf isa kana duukaa akkamittiin adeemsisuu dandeenya. Galatooma kanuma gaaffii kun. Inni dhumaa galatoomaan jedha. Gaaffii tokko buleessi kiyya si gaafatee jira. Oromummaan dhiigaa immoo gochaan kan ibsamu kan jedhudha. Inni lammaffaa akka hayyuuf beekaa Oromoo tokkotti uummanni Oromoo siyaasaa fi dinagdeedhaan cimee miila lamaan dhaabbachuu akka qabu akka danda'u maal gochuu qabu maaltu ta'uu qaba jettanii yaaddu. Jarri yoo dhageessanii jiraattan yeroo ammaa kanatti baala gizeedha nuun jechaa jiran. Baala gizee kana akkamiin laaltanii isinii Oromoon cimee Finfinnee keessatti abbaa biyyummaa isaa cimsachuudhaan ittiin jiraachuu akka danda'u yoo ilaaltan irra jireessaan uummanni Oromoo Finfinnee keessaa ba'ee naannoo ollaa yookaan shaggar kan jedhamu kan isaan marmaaranii jiraataa jiranii rakkoo hedduu mana jireenyaan qabanii mana kiraa keessatti dararamanii ikonomikaalii baay'ee dadhaboodha jechuun hin danda'amu. Achii dhufteen Oromoo Habashootaan bulchitoota duriidhaan dhiibbaa hedduu dinagdeedhaan siyaasaan afaaniin dhiibbaa hedduutu irra ture. Kuni akka jijjiiramuudhaaf uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti maal gochuu qaba jettanii yaaddu akka hayyuu Oromoo tokkotti? Galatooma. Sakee gaaffii kana guutummaa masaatti cuunfanii toora tooraan deebii akka isaan itti kennaniif daqiiqaa 15 Dooktar Gammachuuf kennaa. Gaaffiin mana keessaa ka'uu qaban yoo jiraatan carraa biraatiin yoo ta'e malee yeroon waan nu jalaa deemeef kana caalaa gaaffii fudhachuun nu rakkisa. Kanaaf kallattiidhumaan Dooktar Gammachuun gaaffii mana keessaa ka'an irratti yaada akka kennan isaan affeera. Gaaffiin inni dura waa'ee qubeeti. Sheek Bakrii Saphaloo fa'aa dura, Hayilee Fidaa fa'aa dura, 17th century Oromoon waan itti katabu qaba jettee nummoo akka beeknutti Sheek Bakrii Saphaloo fa'i. No Oromoon sana durayyuu waan ittiin katabu qaba ture. So hin qoratamne, qoratamuutu irra jira. Hin qabu amma kan dhagaa jirru Itoophiyaan fidala qabdi, Oromoon mahayyimeedha, kaptiidha, hin qabu. Itoophiyaan kiristaanaa, Oromoon ahizaabiidha. Itoophiyaan akka isheen itti ijaaramte yoggaa Itoophiyaan waan gaarii taatu Oromoon waan ajaa taha. Akkanatti ijaaran. Sanatu biyya kana diigaa jira. Oromoon qubee qaba ture. Gammachuutu jedhe miti. Dii Abaadii nama jedhamu Faransaayitu dabdaabbee 48 kolektii godhee Ethiopian Studies keessa jira 6 kiiloo. Dhagaa gaafadhaatii. Yoo isinitti kennu ta'e ilaala. Hamma har'aattiyyuu qubeen sun qubee Arabaas miti, qubee Saabaas miti, qubee Faranjiis miti, Laatinii miti, qubee of danda'eedha. Hiikaasaa wallaalanii garuu Oromoon ittiin katabaa ture. Yes. Sheek Bakrii Saphaloo waa'ee qubee isa 17th century ture sana beekee isarratti ijaare miti. Inni immoo hammuma beekumsa isaatiitti qubee haaraa uumee Harargee keessatti afran qalloon xalaatti walii katabaa turan. Aniyyuu ittiin katabeera. Qubee kan Sheek Bakrii Saphalootiin. Kanaaf kun kaleessa. Sheek Bakrii Saphaloo bara Haile Sillaaseeti.
Hayilee Fidaa kan ati jettu kun Hayilee Fidaa qubee nu uumne. Qubee laatiiniitiin akkamitti afaan Oromoo katabamuu akka danda'amu kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhu tokko develop godhee publish godhan. Waggaa 1970-71 waan akkanaa keessa. So, kun gaaffii kee deebisa natti fakkaata. Inni itti immoo gaaffiin ati gaafattu rakkoon Oromoo rakkoo colonizing structureeti. Waa'ee colonialismii kaaftee waan. Colonialism jechuun waan jabaa miti, waan guddaa miti, waan sadii. Waan sadiin kun walii wajjin hojjeta. Sadan saayyuu simultaneously. Tokko lafa keessirraa fudhata. Itoophiyaan Oromoo irraa lafa fudhate moo hin fudhanne? Nafxanyaan Oromoo irraa lafa buqqise moo hin buqqifne? Wayyaaneen Oromoo irraa lafa buqqise moo hin buqqifne? Naannaa kana. Governmentiin akka governmentiitti Oromoo buqqiseera moo hin buqqifne? Siisoo kaasan jedhaniiti mootummaan harka sadii fudhatee yookiin nafxanyaan harka sadii fudhatee Oromoon harka tokko fudhata afur keessaa. Akkanatti miti siisoo kan lafa nama buqqisan. So occupying the physical space. Lafati ijaajjitu si dhowwaa jechaadha lafa keessarraa fudhatee. Ta'eera moo hin taane kun? Gammachuu jedhee hin taane. So inni lammataa cultivating the native mind. Sammuu kee kana jijjiira. Inni Oromoon waaqa jettu kun sobaa seexanaa jedhee si barsiisa. Akka jedhanii barsiisaan jiranii. Hoggaa wayyaanee reefuu dhufe Inxooxxoo kanatti waldaa tokkotu ture. Akkamittiin የቅዱስ አምላካችን ስም በጋልኛ መዝሙር እንዴት ይዘመራል? ዋን ሙጀዳ ቱረኒ ማሌስ ጅርታት ጋፋስ inni kan keetii kuni afaanni kee kuni it's unholy. Afaan qudusii miti. Afaan qudusii baratteetu waaqa wajjin wal argita malee karaa waaqa Oromootiin hin ta'u inni seexanaa jedhani barsiisaa turan. Boorantichi seexanaa jedhani barsiisaa turan. Boorantichi seexana jechuu miti. By the way, booranticha jechaan literal translation insa Christos jechuudha. Afaan Girikiitti afaan Oromootti hin boorrate jechuudha jechuudha. Fardi dhiiga boorrate yoo jedhan fardi waraana dhaqee galu yoo ajjeesee gala ta'ee farda dhiiga adda diban miti. Fardi dhiiga boorrate. Booranticha jechaan kan boorrate. Kan dibame jechaadha. Christos jechaan the anointed kan dibame jechaadha. Literal booranticha jechuu fi Christos jechuun one to one idha translation insa tokko. So yoo sammuu kee kana waaqi Oromoo waaqa sobaati jedhanii sammuu kee jijjiiraniiru ta'e salphattee ati nama miti. You are colonized. You are colonized. Sammuun kee colonized ta'eera jechaadha. Waaqa keettuu confidensii ton qabaatin ayyaana ittiin dhalatte sanatti confidensii qabaachuu hin dandeessu. So they are reducing you. Reduce si godhaa jiru. Si xinneessaa jiru. Akkati of shakkitu si godhaa jiru. That's called cultivating the native mind. Part of the colonizing structure. Sadeessoon history keessii katabu. Gaalaanii 16ኛ ክፍለ ዘመኒidha Madagaskarii dhufte faa jedhanii sitti himu. Yookiin immoo dhoqqee loonii keessaa raammoon gaallaa ta'ee jedhanii yoo sitti himan isin fudhatta. Hin beektu kaa isaanoo beekaadha.
atoo beekaa kee hin qabdu. So history kee jijjiiru waan sadi. Number one, physical space. Lafa keessirraa fudhatu. Lammaffaa sammuu keessi jijjiiru akkati isaaniin akka waaqaatti ilaaltee ofii akka seexanaatti of ilaaltu si godhu. Qaalluu Oromootiin maal jedhu qaallichaa jedhu miti. Qaallichaa. Innaa deebiteetu qaalluu tuffatta. Inni kan isaanii waan guddaa ta'e sitti mul'ata. Inni kan keetii waan xinnoo, waan hamaa, waan qoshaashaa ta'e akka inni sitti mul'atu godha. That's called cultivating the native mind. Mataasi jijjiiru jechaadha. Sadeessoon history kijibaasii katabaniiti. Kan isaanii history miidhagaa godhatanii, kan kee immoo history fokkisaa, history aramanee, gaalla jechuun cakkaanyi aramanee kiristinaa yaaltanasaa baariyaa jedhanii si barsiisu. Sana fudhattee naan gabaddee ati. Colonization jechaan kanumaasiin jechuudha. Waa'ee ayyaanaa inni kaafte kun wanni ayyaanaa kun waan guyyaa tokkotti isinitti himuu danda'u miti. Matsaafa kanarra waa'een ayyaanaa diteeliidhaan jira. Isa eega laaltanii booddee yoo diskasii goone wayya malee ayyaanni akka lakkoobsaatti guyyaan tokko ayyaana jedhama. Ayyaanni 27 ji'a tokko keessa between two new moons guyyaan jirus maqaa qaba. Maqaa 27 qaba. Ayyaana jedhama innis. Ayyaana jechuun waan ittiin Waaqayyo nama uumes ta'uu danda'a. Ayyaana jechuun namichi kun ayyaana qabaa, ayyaantuudhaa yonnaa jedhanii iddilanyaa maal jedhanii laki carraa nama carraa qabu akka jechuus hin ta'a. Semantic field waan jedhamutu jira. Qaaliin tokko yoo plausibility structuring isaa sii gale malee qaaliidhuma tokko qaalii tokkotti toroggomuudhaan hiikaan qabu. Rakkoon afaan Oromootii fi konseptii Oromoo understandii godhuun har'a keessa jirru afaan Amaaraatii yaaddanii afaan Oromootti translate gootanii katabdu ogguma katabdanii. Ijoollee baay'ee matsaafa nuu laalii jedhanii natti fidu. Rakkoon ani argu yeroo hundumaa nan arga matsaaficha inni katabe yookaan dubbisu akka inni afaan Amaaraatii yaadaa jiru naa gala. Kan inni yaadu afaan Amaaraatiin, kan inni katabu afaan Oromooti. Thought processii oddaan baasaa jira barumsa ammayyaan isin jettan kun. Plausibility structure afaan Oromoo destroy godhaa jira. Warri waa'ee afaanii beekan seriously waan kana ilaaluu tirreera. Keessumaa bara qubee kana warri afaan Oromootiin textbookis barreesse warra Amaarinyaa barateedha. Kanaaf iyyuu akka isaan itti yaadan Amaarinyaadhaani afaan inni isaan translationii afaan Amaaraa ta'e afaan Oromoo. And that's very dangerous. Waa'ee akka organizationii Oromummaa kun maali kan jedhu waan baay'ee turan tokkon keessaa fuudhee fakkeenya sii kenne malee Oromoon akka warraatti warri tokko wajjin qubata. Warra tokko jechaan mana 10 ta'uu danda'a ijoollee abbaa tokko. Ijoolleen abbaa 10 walitti dhufanii immoo shanacha tokko ta'u. So sun immoo sanarra bal'ata shanachi. Shanachi 10 walitti dhufee ganda tokko ta'a. Ganda jechaan ollaa. Ollaan 10 walitti dhufee reera ta'a. Reerri 10 walitti dhufee dheeda ta'a. Dheedi 5 walitti dhufee gadaa ta'a.
Kuni political administrative structure gadaati. Kunis isuma gammachuu jedhe gaa jechaa otoo hin taane qoratamuu qabaa. Jiruun kun jiruu keessanii ani dulloomeera. Abbabaa miti kan kana isin ijaaru isintu ijaaraaf inni isinitti maayera. Isin warri ijoollee kun responsibility guddaadha qabdu. Maaliifi diiganiiru Oromoo akka uummataatti balleessuu barbaadan. Afaansaa balleessuu barbaadu, aadaasaa balleessuu barbaadu, dhageettii argaa dhagee histiriisaa balleessuu barbaadu, dhugeeffatasaa balleessuu barbaadu. Itoophiyaan istiraakcharii ittiin Oromoo balleessanidha. Kanaaf Oromiyaaniif Itoophiyaaniif Oromoon yoo falli itti barbaadame malee rakkoo qabaa. Oromummaan ideoloojiidha. Ideoloojii miti jette. Aboo siifa ta'u eenyu namichi ideoloojii godhadhu yoo barbaadde. Inni kun waan seeratti baasan miti. Ani ideoloojii miti Oromummaanii kanan siin jedhuufi itti dhalatta, aadaa sana itti guddatta, gara caaluu ijoollummaa keetiin utuu hin beekiniyyuu internalize goota. Isatu Oromoo si taasisa. Afaan Oromoo bar utuu ittiin dhalatin duras jira miti. Eegatti duutee booddee sin jiraata. Kanaafiyyuu simiti kan afaan Oromoo uumu, simiti kan aadaa Oromoo uumu, simiti kan argaa dhageettii Oromoo uumu. Ati itti dhalatte yeroo keessatti dhalatte hamma tokko keessa turtee du'aan keessaa baata malee inni hin du'u. Oromummaan hin du'u, hin du'u abadan. Oromummaa yeroo jennu isa du'es isa jirus kan walitti hidhu. Oromoo isa waggaa 2000 dura jiraates isa har'a jirus kan walitti hidhu. Argaa dhageettiidhaan, afaaniin, aadaadhaan, gadaadhaan kan walitti hidhu Oromummaadha. Oromummaa jechaan the totality of Oromo values jechuudha. Kan kee hammana natti fakkaata. Waaqeffataa. Oromooni amantiidhaaf maqaan qabu waaqeffataadha. Baadiyyaatti immoo akkana jedhu. Baadiyyaan ati dhufte suni bakkuma tokko Oromiyaa keessa. Oromiyaan baay'ee bal'aadha. Iddoo gara biraas iyyaafadhu. Yoo hin qabnu ta'e immoo waaqeffataadha jennee yoo uumne maaltu nu dhowwa? Maaltu nu dhowwa? Akka nu uumne kanan dura garbummaatu nu dhowwe. Ani sittan himaa bara Haile Sillaasee 1970 akka lakkoofsa faranjiitti. Afaan Oromootiin diraamaa katabee jedhanii ji'a 18 poolis xaabiyaatti na hidhan. Oduu miti kun waa'ee koonsitti maa yeroo ji'a 18 poolis xaabiyaatti na hidhanii Asira Laqaa Galataa Shaanqoo jedhanii wajjin walitti nu hidhanii aeropilaanii irra nu kaa'anii addan wanjal makkalaakalii na fidan. Wanjala afaan Oromoo dubbachuu wanjala ture. These are criminals. Ana eenyutu kiisii naa baasa yoo si ta'e malee. Yoo kan si galuu baate immoo ilmeen keessatti dabalamtee hidhamuuf deemti. Bilisummaa jechuun hidhaa si oolchuu fi ilmaan keetii hidhaa oolchuudhaaf, garbummaarraa oolchuudhaaf. Bilisummaan akkanatti. Inni immoo beekumsa irratti hundaa'a, wallaaluma irratti hin hundaa'u.
So isa isaanii of si wallaalchisuudhaa fi inni kun akkana inni sun akkana jedhanii sitti man shaqaxa mataatti baattee olii gadi deemta moo oromummaa kee barbaadee argitaa kan jedhu sun gaaffiin sun ana miti kan gaafatamu tokkoon keessan mataa keessan gaafachuu qabdu. Baay'een keessan amma amala aadaa sinitti taateetti bar corruption becomes culture. We are all corrupted. Amma namoonni tokko yeroo afaan Oromoo isuma har'aan sitti maa yara isaa har'aa yeroo afaan Oromootiin dubbisu afaan Amaaraatiin natti deebisa. Akka inni afaan Oromoo beeku nan beekaa bara. Maaliif afaan Amaaraatiin deebisuun suni status symbolismii ta'eera. Nama guddummaa ta'eera. Afuuftuu duwwaan. Kanaaf hin arguu dadhabeedha. Waa'ee mara gadaas namni kaaseera. Gadaan kuni maani I think intini curriculumii Oromiyaa irraa kaafteeti wanna kana wannatti gaafataa jirtu. Curriculumii Oromiyaa bara wayyaane ani astamaaronni as keessa jirtaniin beeku walisoo irratti waggaa laman astamaarota Oromiyaa training godhe how to integrate Oromo culture to the subject you teach. Yoo hisaaba barsiifta ta'e Oromo culture in the context of Oromo culture akkamittiin barsiisuu dandeessaa gaaffii. Yoo saayinsii barsiifta ta'e akkamittiinitu within the context of Oromo culture barsiisuu dandeessaa. Maaliif afaan Oromoo sunuu kontekstii tokko afaan Oromootiin hoggaa barsiiftu environmentii qaba wanni keessatti barsiisan sun. Kontekstiin sun how do we integrate Oromo culture to every subject we teach? Gaaffii warri educationalistoonni deebisuu qabdanidha kun. Kanaaf iyyuu waa'ee mara gadaatii fi ayyaanaa fi Boorana biratti ayyaanni kan 27tu jira ayyaana kanaatu jira waan akkana jette kana. Yes, nan beeka akka inni jiru. Akka inni kana caalaa bal'aa ta'es nan beeka. Guyyuma tokkotti namatti himanii fixuun hin danda'amu. Ani waggaa 50 jira. Ammayyuu hin beeku. Ruubiin qixxeeffan. Kanaaf iyyuu isin ijoollummaadhaan har'a itti ka'aa. Isintu barbaadee ijaara. Haaromsi gadaa dhaloota kana eeggatti. Dhaloota amma jiru kana eeggatti. Yoo isin iyyuu warra gosaa gola waliin beeyne taatanii raata'aa taatanii afaan Oromootiin isinitti dubbatan afaan Amaaraatiin namatti deebiftu ta'e immoo yaa gowwaa si durri bowwaa. Isa du'een kaafattu, isa jiru waan gaafattu, fuuldureen kee qileedha. Kanuma akka beektaniifi malee waan guddaa waan ittiin bilisoomtanini isinii hima jedhee miti. Baay'een keessani waa'ee waaqeffannaa kana kaaftu. It is true. Yoo Oromoo akka manaatti fudhatanii utubaan inni mana sana baatee ijaajju konseptii waaqa jedhamu kana.
waa waaqaaf waa waataan beekaniidha booranni. Innaa yoo ammoo warra wayyuu qaba reeddiimessa qaba miti booranni. Dambituu warra gudsaafaa warra reeddiimessaati warra imuu gurraatti miti. Yoo dhaqxee gaafattee horee utuu isaanuun irraanfatiin dafii dhaqiitti katabika. Isintu ijaaraa biyyi kun kan keessanii fuuldurri keessan yoo isin ijaartan malee teessanii nama eeguudhaan wanni manatti isinii dhufu hin jiru jechuudhaaf. Okay. Amma baay'eensaa waa'ee gosa gabraaf garri by the way namoonni baay'een gabrafaa hoggaa jedhanii amma garbicha waan jedhan waan konseptii afaan Oromoo keessa hin jirre slave baariyaa akka jechuu warri kun nama gurraacha hundumaanuu baariyaa'edha. Namni akka isaaniitti namni gurraachi hundumtuu baariyaadha. Gurraachuma jechuuyyuu ta'eera wantichichi. Laal gabra jechaan Oromoon gabran jedhu Ingiliziitu mispronounce godhee gabraa'edha. Oromoon garbaa'edha. Garba. Mana tokko keessa hangafi namuma tokko. Quxisuun gadi hafe kun sagalis kudhanis ta'uu danda'u. Hangafi sun hangaftittiidha. Quxisuun gadi hafan collective name isaan itti waamaman garba. Garba jechaan secondary effect akka jechuu quxisuudha. Gadameessa haadhaa kan banu gadameessa haadhaa durbummaa isheetiin heerumtee gadameessa haadhaa kan banu eenyu hangafa. Warri kaan repetitioniidha. Quxisuun kuni kudhanis haa ta'u 15 haa ta'u repetitioniidha. Original jechuun namicha hangafaa sana. Hangaftitti jechuun wanni hangafaaf ayyaana hangafaa. Hangafummaa immoo waaqatu namaa kenna malee waan irreedhaan fudhatan miti. Kanaaf iyyuu inni kunis gabraa fi garriin waan garrii jette kuni inni kunis amma sociologii isaa explainii godhuu hin danda'u. Garriini Somaaleedhaa fi Boorana gidduu afaan Somaalees hin dubbatu afaan Oromoos hin dubbatu. Yoo barbaadan xiqimii yoo gama Somaaleetii argan akka Somaalees of taasisu. Yoo gamanaa xiqimiin argame immoo akka kun immoo achi duwwaa miti. Ilaas kunoo Guraageedhaa fi Macca gidduu naannaa Caboo jedhan beektu miti. Naannaan Caboo kunis lafa kaalchariin itti lama walitti dhufu loyalty double loyalty tu uumama. Maaliif garasiis kaalcharii warasu qabaa garanaas kaalchar interactionii subseetiitu uumamaa jechaadha gidduu sanatti. Innaa iddoo baay'eetti wanna kanaa karaa sooddoo kana sooddoon akkuma jirutti bar sooddoo gordonnaa fi sooddoo jiddaa jedhanii walitti duulaa ba'anii. Sooddoo jiddaa kunis Oromoodhuma garuu afaan Guraagee waan adapt godhanii fi loyaltiin isaanii yoo barbaade yoo nagadaaf ta'ee akka Guraageetti beheevii godhu yoo faayidaan gara biraan jiraatte akka Oromoottis beheevii godhu. Kuni subseetiidha. Lafa subseetiin jiru iddoo hundaayyuu problemiinii fi confusioniin akkanaa jira jechuuf. Waa'ee ayyaantuu amma dubbachuudhaa fi yeroo dheeraa fudhata. Maaliif ayyaantuu jechaan nama urjii lakkaa'u yookiin nama urjii dubbisu.
ilaalee paatarni urjii miningii isaanii warra beekuu jechaadha. Time keepers jechaadha. Time reconers jechaadha. Ayyaantuu jechuun.